Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam asmaanuu ashama harka fuune warreettan amantaa biraatiifis akkam nagaa fayyaa keessanii jirtu jira ani kunoo galata rabbii. Wallahi dhugaa dubbachuudhaaf kaameeraa dura taa'ee yani guyyaan fiidiyoo asirratti isinii mara hin qabu. Garuu ammoo har'a dirqameetiin dhufe wanti na dirqeesi waaniin ani firraa hin beekin tanarratti hojjetamte waan inni dhugaadhaaf dubbadhe tanarratti hojjetamteetu jira. Saniifuu wanni sanis maal jechuun keessan hafan qabu. Akkuma beekamu gaa sanyii mootii namni hin beekne hin jirtani ni jirtan. Namni hin beekne hin jiru jeetii yaada. Waan naaf isin akka ijjitiidhatti wajjin dubbanne na duuba gara YouTube irratti gadhiiste. Garuu maaliif akka isin gadhiiste hin beeku ani. Namni guutuun asirratti gisee ilaalu biraan kiidaa jechuutti jiru. Garuu biraan kiidaa miti wanti kuni waan baay'ee na dhibe takka. Ani asumaanuu fuula keessan duratti akkanaaf dhageessaniin barbaade. Waan kana walumaan akka dhageenyu taha mee isinillee na faana turaan isinin jaa. Waa hunda sagaluma sirraa akka dhageenyu barbaada na faana tura. Hayyee hordoftoota kiyya akkumaan jeetti ammallee telefoona isii irratti yaaleen ture naaf hin milkoofne. Garuu ammoo ammas fuula keessan duratti irratti dawwala waan jiru walumaan hubanna. Yaa Rabbi gaa. Halo. Salaam alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaadha? Fayyaadhaa jirta? Tola galata rabbii. Naa dabaltaa seenee eessaa dhuftee? Naaf dawwaltaa seeneen eessaa dhuftee? Maaliif jette garuu? Akkamittiin sin dawwalle yaa'ii? An duraan sin dawwalu moo? Natti aartise. Hayi Natti aartise kan. mee dhugaa dubbachuudhaa fi ammaan tana nu waliin si dawwalee fedha guddaadha. Jidduu kana shabakarra hin turre. Akka tasaa ta'ee har'a giseen shabakarratti dhufu waanii naafetu wajjin haasawaa turre guutuu kunoo yuutuuba keetirratti hin arge. Wani naafetu wajjin haasawne garuu waan icitiiti waan icitiidhaati fuuteeti akkamitti mee feesbuuk irratti yaani yuutuuba irratti akkamitti ol baasuu dandeessa? Yaani icitii namni waliif dhoofsaa jennaani ati immoo biraankii godhuudhaaf immoo yaani duraanumaa biraankii na godhuudhaaf dhufte immoo yaani maaliif mee naa himee sababa isaa? Durillee jechuudhaan piraanki si godhuu hin dhufee garuu jechuudha si galee haa ta'u bakka kun dhuguma jirtu maal dhugaa jirtu yooni ol baasee maal rakkina qabama. Duba dhugaa yoo ta'e Waan jiru waan ta'eef. amma yaani bar giseen fi wanti jalatti deemee ilaalee yaani yuutuuba kee jala giseen seenu dhugaa dubbachuudhaaf inni hin qaanfadhe baay'ee takka hin qaanfadhe namaan dura wajjin haasawaa tures namni ni sadduudha achi keessa jira. Giseen ifatti akkasitti achitti irratti iccitii keenya ol baaste namni sanoo maal naan jechaa ture maal naan jedhu dhugaa dubbachuudhaaf hatta hanga miseejii nama barreessuu qaanfadhu takkatti akkamitti waan akka isan irratti daleetame. Inni maasiriidha garuu jechuudha maaliin balleessa yaani waanuma jiru bar kuni jechuudha waanuma jiruun ol baate hanga yoo miti dhoysinaa qoy hanga yoo miti itti dhoysinaa iyyuu si jammar jechuudha ani bari jechuu si jaaladha garuu jechuudha maaliin godhare inni kaa'idheetiin jira kanaafu iyyuu waan kana akkamitti dhiiseetiniin akkamitti sitti deebuu danda'a garuu siinan jaaladha jechuu si jaaladha tokkoffaa irratti sima jaaladhaa ture iyyuu haa ta'u akkuma dingataa jechuudha osuma qallannu jechuudha nuti kan isa waliin illee jaalla keessa seenne garuu amma mee akkam godharee barsi jaaladhaan ammallee waasi jibbeema. Bara akkasuma ta'ee maaliin beekta? Dhugaa dubbachuudhaaf wal jaalachuun ni jira. Akkuma jirutti ta'ee jaalaltii kannaa rabbiiti ni jirti jaalaltiin. Garuu ammoo jaalaltii namaatuni yaani takki eegumee wanni san dirree baatee mul'atte namninis arguu dandeenya malee ati amma akkasitti daftee fuutee gisee yuutuuba irraan geessu sani yaani bara iccitiin keenya bee jira bara. Meeta kanarra maal jettame misaalaa fi khalaas yaani asirratti sodaadheen jira dhuguma dubbachuudhaaf akkaan iccitiin teenya guutuun baatetti natti fakkaata.
inni maal jechuudha sirriidha balleessiin jira garuu haa ta'uti waan jirtu dhugaa jirtuun sheer godhe maa rakkina qabaree maa kun dhugaa jirtu baraanis si jaaladhaan atis na jaalattaan dammoo jaalala hedduu akkanaa qabdu jechuudha sigalee nama jaalachuun bari badii miti kanaafuyyuu waanuma jiru garuu yoo balleessellee dhiifama naa godhi ka. Wallahi dhugaa waan baay'ee Garuu yoomillee jechuudha yoomillee akka wanni irraa si jaalladhu beeki si jaalladha garuu fakkeenyaaf nama jaalatanii yoo rabbi jedhe malee jechuudha ittiin heerumanii si galee akkuma diingataatti aniif si gargar baane malee sila tureeyyuu ingidii maal godhare amma mee maal godhu nahiikaa jiruuni. wallahi an bare dhugaa dubbachuudhaaf nagaa qoyme waanuu wal si gaafadha jechuudha ani sitti heerumaatii nahikii jedhaan isaan ati dhugaadhaan na jaalatta osoo sobin jechuudha dhugaadhaan. dhugaa dubbachuudhaaf dhagaye an akkuma dura sin jee bara akkuma fi duratti sin jeessanii garuu ati ma akkasitti taftee footee yaani yuutuuba keetirratti ol darbuun sanii dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee takka nama qaaneessoo waan ifduuba nama deebisuudha hattaa dhiira biraatti illee shakkii hangafatu takkatti shakkii nama keessa fidaa jechuudha sii galee saniifuu misaalaa fi moo ammallee ati ganaas fedhirraa illee sagaleen keenya ammallee sagaleen si hojjoonni yookaan ati bargaati yoo feete footeeti yuutuuba irratti ol baafatta shakkiidha garuu ani rafaan jiraayyuu siraan qabu ganaan kana ka'ee viidiyoo waraabadhaayi. Amma dhageeffadhu. Dammar waan akkanaa kana hunduma waraabanii gadhiisaniire. Akkaan jette amma ani viidiyoon waraabaa jira. Viidiyoon waraabaa jiru maal inni beektaa? Viidiyoon teessan achirratti gadhiifamtee jirti waan ta'eef garuu akkaniif dubbiin tun soba hin je'amne achirratti eeganiif dirree bahu taate viidiyoon gara keetiin jirtus tagara khiyyaatiin jirtus dirqama arguu qabanii. Maal jettee? Dirqama Maal jetteeyyuu? viidiyoon gara keetiin jirtus eega baate akkaniif achirraan soba biraan keedha ja'anii namni nurratti hin duulle viidiyoon gara khiyyaan jirtus wanni kun akka dhugaati akkanaaf ati dhugaa wal jaalannu eega ifa baasuu taate akkaan anis asiin waan kana mul'isu dirqama kan naka kaase viidiyoo waraabutti jira jechuunis asumaanuu hordoftootaan waan jettuun yoo qabaatte Video waraabbattee amma laki amma video waraabbattee jirtaa? amma na dhaggeeffadhoo isitti himan na dhaggee Video waraabbattee jirtaa isin jedhe kuni maal ati waan akkanaa na asubsiistetti kan video narraa waraabbattu maal jechuudha kun? amma na dhaggeeffadhu haa Lakki kun videoon jedhamu si jammar jechuudha si galee waanuma nagaa yookiin waan tokko maal jechuudha kuni maal naan jira reenyu yoo dhagee kan ishii maal jechuudha kana gadhiisuuf moo kana gadi dhiise no hin danda'amu. amma anis jiru dhaggeeffadhu haa dhagee ati ofitti amantummaa qabda moo ofitti amantummaa hin qabdu? Ofitti amanamummaa yoon qabaachuu baatte maali kan kara lamaaniyyuu ati waan gosa jirtaa bara kana ati ishii sagal amma maalis hin jedhan kana fuutee ishee goota taanaan ishii maal jechuudha kun lama dhabaan jira bara. haa ati lamaan keenya bakka takkatti nu jaalachuudhaaf isa laalle? Lamaan bakka lamatti si jaaladha hin jenne yaani ammallee viidiyoo dhaabi mee dhaabi asii wajjin maasaan jiru abbuun mataana dhukkubsite kalaas bakka. Okay, viidiyoon hin dhaaba. Bakka kalaas ta'u. Dhagee, okay. Dhagee viidiyoon hin dhaaba, viidiyoon dhaabeetiin jira, amma viidiyoo dhaabeetiin jira. Garuu maal jechuu barbaadeetti ni beektaa? Wanni taatee jirti, iccitiin xiyyaaf gara keetii jirtu, hatta gara kiyyaatiin illee yoo arguu baate, gara keetiitiin mul'attee jirti. Argee jira mire? Argite kana gadi dhiisin kaa namni maal nuun jedharee kana gadi dhiisin maal taate yati uummanni akkanaa natti duulanii nattaa duulanii heddaa hin ta'uuyyu si jammarin illee yoo arge maal naan jedharee maal jechuudha kun. Maal sin jedhee? Jammara ishiinii kan jedhanii sin jedhe ishii kanafaa amma kaa ishii siin mari'adhee yuutuubii irratti argeetiin ani immoo isaan deemee na hiiki jedhaani maal jechuudha kun taphaa miti bara kun hiihuutii yookiin dammoo waan lubbuu namaati maadhaati taphattu jirtaayee. Lubbuu nama. Nama dhoogin abboo. Nama nan dhoorgini? Nama nan dhoorgini miti, sanii miti. Fakkeenyaaf ayyoon si jaaladhe, ati yoo na jaalatte lama kanis si dhoorguu kami ati lama feetamaa? Lakki lamaa miti kaata
beekam anaafillee ta'uutti hin jirtu bara anaafillee ta'uutti hin jirtu anallee isallee adda baasu edda si galee yoo kan jaalala feetu taate viidiyoo narraa waraabbattee gadhiifattee osoo hin ta'in jechuun jaalala feetami eeyyeen jaalala duraatimi anifisi jechuun osoo isaanillee waliin bariin dura wal barree waliin haasaa turre kanaafuyyuu isaani jechuudha nadhiisiin jedhaani waan jiru hunda isaatu finnaa jechuudha si galee isa waliif finne eegasi anifisi dammoo akka haaraatitti wannu jennaa jechuudha kanammoo ijoollee yuutubiitillee tokkoon isaanii beekuu hin qaban si galee gaafa anifisi yookiin wal bira dhufnee viidiyoo wajjinii waraabbannu guyyaa akkasii sana akka carraa ta'e yoo argansanii alatti namni takka beekuu hin qabu hin ta'u jechuudha si galee Aye. akkas yaanni kiyya akkasi ana Ati ma yaanna kee akkanaa mire? Ani immoo maal yaanna kee ni beektaa? eeyyen viidiyoo waraabdesan diliita godhi viidiyoo waraabdesan jechuudha ka dura waraabdesan dallatiin Niin dallata, niin dallata. naa gadi dhiisinii Niin jechuudha dallata, niin dallata, niin dallata rakkoon qabu. Garuu ammoo yaani ani mataa kiyyaa fi yaani yeroo nuyi viidiyoo san argu baay'ee takkaanatti ulfaatee wanni kun dhugaadhaa nama maqaatu na gaafatee ture. Saniifuu yani maal godhuu barbaadees ni beektaa? Yaani khalaas eega jaalalta keenya jiraate waan dhugaa ta'u hordoftoonni keenyas haa baruu waan jaamu takka na kakaase si galee. Maaliifi hordoftoonni wayiitu hin jiru godhu hordoftoonni amma gizee ammaa kan hordoftoota maalitti isaan walitti nama oofooyyuu ati kana irraa dhiisin nama takka wannoon godhin hin ta'u kun maal jechuudha jedhe taa'ee. amma jecha taayyeedhaa maaltu as keessa fidee miti mee dhaggeeffadhu. Eeji atimma dhagaye atimma dhugaan na jaalattee mire ani kan maal shakkii qabaare kuni maal haasaa jirta yaa jaarraa. Tayyib as keessa Shakkiin qabu bara ani jaalatte eenyuun maalifi ila dhaggeeffadhu aguma feete yoo nama jaalatte nama duraan tokkoffaa irratti jaalatte jechuudha hin irraanfattu. Kanaafi malee nama na jaalatullee dhabeettii miti sijjabbara raasuu kana waliin kunoonni kaa'eetiin siraa daasakiyya jechuudha si galee garuu bakka jaalalli hin jiraanne tokko jaalalli giddii tokko jechuudha fakkeessuun homaa bu'aan qabu nama jaalata wajjin waa dhabanii jechuu si galee qabeenya baay'ee qabaatanii nama hin jaalalli wajjiniin jiraachurra nama jaalata wajjin jechuudha akaayii yookiin qorsoo nyaatanii jiraachuu wayya si galee yoo waa nyaata illee hin qabaatin jechuudha akkasii kanas hin jedhakaa akkasii mina addis nagaraalli taadaanti ga'a maal jetta dhugaa dubbachuudhaaf asiif achi hin jiin akka qilleensatti asiif achi hin bubbisine dhaggeeffadhu bara barana kana yoo namni maan ifiif yaaddatee sammuu isaatiif yaadee ifa mansiisee waan takkatti qophaa'uu baate rakkoo keessa galasii galee saniifuu si wajjin dubbachaa ammaas isaan dhabaa jechuun si keessa dhufuu hin qabu. Maaliif amma ati waa'ee isaatu nurraa dhiisima waa'ee isaatu nurraa lafa kaa'i. Yoonkiin ammoo gana ani sirratti hin dawwalu. Yoonkiin waa'ee isaa lafa kaa'i dhagee. Isa jechuun akkanumatti lafa kaa'uu hin danda'u kaanii si galee yoo ati jechuudha rakkinni hin jiru si jaaladha yoo ka jettee waa danaa siintu taate rakkinni hin jiru isa biraa fixaa jechuudha. Garuu yoo ati kinoo kan walii gad deemtee cecceemitu wayii taate kanaafiyyuu lama dhabduu ta'uun fedhu jechuudha si galee. Hayyee. Akkana akkasiin jedha ati mee maal jettaree? Khalaas dhagee. Khalaas akkaan jeete. Khalaas rafii boodaan sii dawwalaanii. Khalaas rafii itti haati wamunda itti haatiiti xumuri. Okay. Rakkinni ana biraa baay'ee rakkinni hin jiru. خلاص هي نجي أنا ولا خلاص هي بودناس يدولا أشنا دولا من ريبتين سرعان الريبتي يعني أنت والنوجد أبو يلا هي نجت والله رتفتوت خيا كم تلاقي سنكنا ديني واني هاريني أنتيا يعني باس تكان جرو لغات بتشودا في سني موتيتين دران وجهها سونا duraan wajji dubbanna duraan wajji haasofna dhuguma waan sobaa miti
hatta boonaanuu ni beeka akkaan fi jalqaba irratti naaf isin wajjin haasofnu ni beeka jechuudha. Garuu immoo kanaaf isin jabeessinee wajjin haasofnu garuu inni beekuu hin danda'u gaa. Yaa dhugaa iccitii namaa namni beeku hin jiru. Wajjin haasofna garuu akka carraa ta'ee yaani adda baaneerra. Garuu immoo akka rabbiitiin walitti deebineerra. Garuu kanarratti isin viidiyoo fuutee narraa yaani wanti isirratti YouTube isirratti poostii gootee sanuu kanumaan isin dhageessisuudhaaf yaani sagalee afaan kiyya keessaa biyya fi sagalee afaan si keessaa bahu isin dhageessisuudhaaf gara kaameeraa irratti dhufuu danda'e malee dirqama yaani isin irratti misaalaaf guddaan keessan asirratti biraankiidhaa jechuu dandeessu. Garuu biraankiidhaaf miti wanni kanaa kun biraankii hin ta'u gonkumatti biraankii hin ta'u wanni kanaa kuni ani asirratti ma hedduu kaasuun inni ulfaata. Alaa kulli yaal biraankii miti. Khalaas wanni hojjetame kun biraankii miti. Hojjetame akkatti hojjetamettu garuu naaf isin kol biraa qabnu dhugaadha. Ani shabaka irra hin jiru ture akka tasaa har'a gizeen dhufu arge. Nama gubbarra taa'aa argee ture. Isaan irraa ugaa dirqama wanni na kakaase waan kana fuula keessan duratti gaafachuudha. Akkuma isin dhageessan kana hordoftoota kiyya dhageessanii jirtu. Galatoomaan isiniin jaa naaf jiraadha. Asumaanuu viidiyoo teenyas like share godhu hin dagatina. Silaa namni asirra jiru like fi share kana subscribe kadhachuu waan afaan qabne hanga fadhe waan fadhe juusii boodirratti kana wama kadhatamoo asumaanuu itti muddaan isiniin jaa jabaadha. Walumaanuu haa jabaannuun isiniin jaa. Mega waan gara fuuldura keenyaa jiru ittuma waliin achi aanaa ankooma fuula keessan kaameraa duratti agartan kana waan takka waan irraa beekuu hin qabu waa'ee biraankiidhaaf kanarraa waan hin beekuu hin qabu. Walumaan laallaa walumaan hubannaan isiniin jaa nagaan naaf jiraadhaa. Bye bye isiniin jaa.